sahaabonni lubbuu foriin qabsaawanii tokkummaadhaan kan addan hafini aduwwii ergamaa biyyee nyaachisanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini bismillah neegallaha rahiim yaa rahmaani alhamdulillahi qankeeti galanni assalaatu wassalaam ala nabi zayni آلي في صحابها تابع هنداني والرنجل دمن إلى يوم الدين الرهاجراته نقى يا رحمني أبشرني أقرها نتيس نسر ديني بكا قنمتي ديبس رحماني نقلت مله هنشتو دقاني أما بعد جتون تنيا تركان فيني أبشر قلمان قنيا nutis qabsoo isaanii dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini. Assalaamu alaykum yaa obbolaa islaamaa akkam fayyaa jirtu kan gamanaa gamaa walitti deebinee dhufne kunoo ammaa warra bara kanaa kan bara hundumaa nu haa godhu rabbiin yaa obbolaa muslimaa nama hedduu dhabne kan jirre ammaa guyyaan oggaagee namuunuma deema jiruu hanga kanaaf maaliif wal jibbamaa qabeenyaa fi fayyaan sindagiyyaa namaa diinqee jabeeffadhu galgalaa ganamaa waan barbaadde hundaa saaqa isaa harkamaa osoo harkaa qabnu dheebochuun maalumaa akkuma kaleeysaa sagaleen gungumaa rakkoon harkaa qabnus wayii takka lama deemimee nu faana nu jalaa nafini abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini. Rabbiitu nu uume dandeettii isaatiin akkan nu lakkifne badhaafamne nuti badhaasni sammaalii naaf himime ati islaamummaa tahuu maa dagattaati isii eeguuf teenya biyya duniyaati osoo lubbuun jirru sakkamittu qabti gurraanni dhageenya qur'aana rabbiiti akka tahaa jiru biyyuma tanatti qalbiin nu gubatte gurraan dhageenyaani abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini. Boo ajaa'ibumaa dubbiin teenya tuni gurraanni dhageenya ni garti ijjini nabiyyi arrabsuu dhageenya gurraani saba qooyimataa rabbi beekasanii nabiyyi arrabsee afaan nu beeynuni waa xiqqoo sossoonee irraa callifnaani osoo nun fayyini yaaboo madaan suni amma isan gubbaa madaa dabalanii nuti callifnaani sodaa nu seeyanii sissiqaa goobanaa jaanii hayyoonni garaa muratinaa muslima isini bakka ganamatti nu deebisa inni hojiitti jijjiirraa quraana rahmaanii barbulchinsi gaariin isa yaa ikhwaani kanama himmiine guyyaa fi halkanii jaalattuu jibbituus dhufti nasriin diinii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni. Sahaabonni lubbuu foriin qabsaawanii tokkummaadhaan kan addan hafini aduwwii ergamaa biyyee nyaachisanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini. Kudha afurii fi 43 waggaan keenya kuni qur'aanni ciramuhu dhageenye gurraani bakka takka miti nu deddeebinaani biyya amantiidhaan beekamtu isini kaysaafuu harargeen nuti biyya diini abbaa keen dagatiin bar imaama sanii
أحمد إبراهيمي هقنا دراني ilmoo maqaa abbaa nyaatumaaf tahuni maaliif callifnaha qur'aana tuqani aanaa miidhagatti kunoo ciccirani qur'aana rabbiitihi sagaraa naqani hojjataa mootummaa tahunsaa mirkani du'uma sodaadhaaf callifne hundaani sodaan lubbus kortaa hin gootu ja'ani abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini yaa quraana rabbii seera kabajamaa osoo nuti jirru mudatte kaamaa kombolchattis godhan kunoo akkasuma sagaraa naqatee quraan kabajamaa yooniif dhageeffate beekii gariin namaa isaan irraa wayyaa jaanii hanjamaa biitii seeraan bultii jaanii hanjamaa isaa turra caalaa seera ilma namaa hidhaa fi ajjechaa sodaanne islaamaa if duuban deebinuu beekii waa xiqquma jiraannu nasriidhaa duunus shahiidummaa kagodhu hanjamaa dhagayii gurraanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayyoo isaanii fedhii rabbiitiini yaa dawaa qalbiidhaa yaa qur'aana rabbi sirraahi arkanne nu wallaansa qalbi siin nu bilisoomse nu barsiise rabbi arrasi cirame an habadu dubbi akkana arkurraa du'u yaa ahbaabi dhiiraha ummatu tadhumtu diin rabbi waan biraa dhabnuusi mee kadhadhu rabbi jiruudhaan salphanne Allah nu dhaqqabi haqiiqaa imaanaa qalbiidhaan nuuf qabi kufriin nu tuffatte nu iftuffannaanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini duraan ni dhageenya fagootti alaala warra achi jiru komanname laala arra nurra geeyse buutee barnu jala hayaamamaaf usne naaf ibsi obbola quraanni akkas ta'e bobbaaneetu galla nyaataa fi dhugaatiin sakkamittuu tola horii abbaan dhiisu bineensinii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini sahaabonni lubbuuf horiin qabsaa'anii tokkummaadhaan kan addan hafini aduwwii ergamaa biyyee nyaachisanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini akka arraa miti bargaafa duraani ciruuf irraa dhiisii qur'aana rahmaani hukmi isaa diduuf dhumti bar murtiini seenaa lafa jirtu dhagahi qalbiini zamana ergamaa taateen tuni gurbaan tokko hukmihi ergamaa dinnaani dubbiin umar geeyse gaafate isaani aboosiitu didee je'e gaafannaani je'een bar gurbaa munaafiqa inni yeroo hin kennineef kunoo umariini sayfii isaa baafatee jeese gurbaasanii qeerransa arraabdee tan khaatere'eeni abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini laaligaa quraanaaf hin jirtu qoosaanii hujii isaa yoo diddees kunoo tarkaanfiini maalayyaa kan jiree laalibboleeyyanii nuti numa usnaa hidhame jennaani yoo fedhan biyyumaa jijjiiran hojiini nama beekuuf beekaa jara keeydii isaanii dhiiraatu hin jirreef barnu laallatanii dhiira nama gootii dhiira fakkaachuuni umariitu hin jirree leenci gaafasanii sanbooda akkam ta'e haalaallu waliini
abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayyoo isaanii fedhii rabbiitiini gurbaan ajjeefamnaan dhufan kafalannaa nabiyyitti dhufan ja'anii kakannaan nu toltuu barbaannaa dhoyfatan baaqinaa gurbaan keenya du'ee Umar ajjeefannaa rabbiin aayaa buusee calaa nabiyyinaa jarri munaafiqaa tokkon amaninaa irraa garagalii ji'in jara kanaan qawlan baliigaadhaa laalimee qur'aanaa Umar tuqaan tahuu jetti ergaan tunii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayyoo isaanii fedhii rabbiitiini abuuraa fi tokkos nabiyyi arrabse arrabni isaanii saabota arse Abdallah ibnu Atiikeef qopheesse garee isaa fudhatee halkan itti cabse haalaan ni milkooyte tooftaan inni baase kophaa mana dhaqee garee isaa lakkise yeroo namni yaa'u taa'eef dhoqoyse ol ka'ee fudhatee qulfii jarri dhoyse ulaa banee dhaqee gurbaan duruu jiise abuuraa fi jee sagalee ol kaase innis ni owwaate ijoollee keeysa jiise Abdallah waraanaan direetti ilaaleyse eegas bira dhaqee garaasaa fullaase akkasitti jeese leenciyaati deeyse arraas akkas taanaan hin jirtu tuffiini abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayyoo isaanii fedhii rabbiitiini sahaabonni lubbuu foriin qabsaawanii tokkummaadhaan kan addan hafini aduwwii ergamaa biyyee nyaachisanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayyoo isaanii fedhii rabbiitiini waanin silaa iyyuu gaqqabee dubbadha wayyaa muslimtoota akkam je'een baafadha qabsoon godhaa turree bar waggaa dheeraadha hatamuun isiidha qalbii toona miidha haa dammaynuu hin taatu turuudha namni kun taa'eeti ja'a nu tuffiidha muslimni nam fillee ja'a ulamaadhaan nam tokko nam buusu je'eedha dannaanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayyoo isaanii fedhii rabbiitiini minarraa dhagayi waan jiruun siibsa waggaa dabre yeroo tanuma barkeeysa ulamaa dhorkanii gurraan ni dhageeysa arraas kunoo gartaa waan deemu as keeysa qabsoo musliimoonni lubbuu ofii baasa turanii irratti jiran kunoo qoosa ulamaa hedduutu dhumee nu dabarsa durii hanga ammaa geenye kunoo obsi daangaa qabdii dhagayaa hawaasa tokkummaadhaan kanan nun dhaalu salphinni abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayyoo isaanii fedhii rabbiitiini gaaraatu gaaf tokko yaada isaa ibsate raaree gad ilaalee akkas je'ee dubbate yaa raaree maaliifi akkana diriirte ormi tanaaf dhufe duyda kan kee qote bareechi hiikkadhu yoo dubbii hubatte dubbiin teenya tuni osoo wal harkatte yeroo ulamoonni ichi jiran hubatte hawaasni dhagehu duubumatte dhumte silaa yeroo takka sagaleen nuuf taate usuntun sodaadha isaaniif fakkaate callisuu keenyaa fi jarri nu tuffate fa'aa falmannu qabsoodha furmaanni abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayyoo isaanii fedhii rabbiitiini abbaa dhaabee gubdii beekii barbareeni
tanumaaf nu gubaa jira namichini ulamaa dhaga'uu didee bargurraane tokkummaan falmachuudha yaaboo furmaanne haa ulamaa teenyaan dhageenye gurraane muslimummaa diiguu taate hujiinsaani warreen wajjin turan bargaafa duraani kaanis du'aan dhabee aangoo isaasanii atis si kaasuudhaaf deema barwalleeni sirraa haa gabaabsuu hayaa rabbummaani du'aa jabeeysaa bakkuma jirtani tokkummaa jabeeysaa dhiiraa fi dhalaani bakka nuuf hin bu'u haa jennuu gamtaani abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini sahaabonni lubbuu foriin qabsaawanii tokkummaadhaan kan addan hafini aduwwii ergamaa biyyee nyaachisanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini adda bahuun feenuu sila akka jaalala waa himamteen dhumtuu rakkoon teenya sila yerootu nuun fuunee maal goona gaasila nu isin jaalannaa kan keeysaa fi alaa umrii nuuf dheeradhaa antum yaa obbolaa isin haa milkeeysuu milkii walii gala du'aa'ii teeysaniin hoggayyuu nu laala yaabboleeyyan keenya kan fagoof halaala rabbiin nu milkeeysaa nu wal yaadannaanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini heddumminaa dubbii harreetti hin fe'anii gabaabduu bareedaa dubbii fi uleeni yooniif dogongorrees dhiifama ikhwaanii du'aa'ii teessanii meenuun dagatini kan garree wal beeynuuf ammaas qilleensaanii yooniif dogoggorrees lubbuuf shayxaanaanii yoo haqa qaxxamnees beekaa rabbummaanii ol nu agarsiisuu rabbiin nasrii diiniin abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini sahaabonni lubbuu foriin qabsaawanii tokkummaadhaan kan addan hafini aduwwii ergamaa biyyee nyaachisanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini